Assalamu alaikum. Hi guys, akkam jirtu nagaa isinii fayyaadha. Deebi'ee viidiyoo biraatiin dhufee jira leedha. Suma qofaa viidiyoon dhufaa oolaa kan jenne giiftiin illee na wajjin jirti. So arragaa arra Wanta weessitee na qabdaa baraate. birra keessa malee ittiin qaba. Arraan tana yoo rabbi jee inumaa rahamataan dhuftee jaartiin xiyya rahamataan dhufte biyya guutuu rooba lafti qabbanaa kadhootuun oowwuun iftu jirtu. Arra lafti hundi qabbanaa maashaallah. So arraan tana gabbaanee deemnee qaama hirriibaa kaane tokko dura nyaanni dhuunee waa tolfinee mana keessa faafaa goonee gaa bakkaan goggodee hunda sisirreessanii ogummaa isaaniitii waan danda'aniin godhanii so ammaan tana garam deemu deemna. Ala baanee wantoota tokko tokko ishii bituu fi mana keessatti illee waan takka takka bituudhaaf gaa isinii galtee an amma saanaa'uu yoon diimaa qabaadhee gurraacha hin qabu. Saana isa waraabuu qabna. Yoon gurraacha qabaadhe diimaa hin qabu jechuun isinii galtee isaantu beeku waan ta'eef ijiin gabbane wantoota tokko tokko inni olti chaanaa akkasuma isiifillee bakka isin jaalatu tokko jira. Bakka isin gizee hunda gizuma hunda gizeechi gad jirtu. Silaan akkas godhe silaan irraa akkas godhe silaan bakka sirra waan san godheettu. Arra deemnee shooppii isa tokko asii banamee jira jaanii bakka san geessee achittillee waan sun laallattee achumaan daawwantaawwan garsiisee bakka adda addaa deemnee lallaallee buna dhugnee bikoos jabanaaf jettee hin dhufne jabanaan si achitti hafee jabanaaf jettee buna dhugnee achumaan laanchillee nyaannee yoo rabbi jee gaagammaa arra gabbaanuu waa bibbinne olti chaanutti humaa kaa. Silaama isii taatee aan dhufe mana keessa wanni hundi ni jirti bira jiran. Arabee wallaahi amma. Saniifuu akkasii nu wajjin turaadha. Sorry guys, namaan na bilbileetiin keessaa bahe. So akkas isiniin jenna mee maal jette beeku. Lala giiftiin isa kanatti asii Guys. Dhufeetiin jira. Kanaadaan jira. Akkuma agartan kan namni jaarsa bira deemu ni bareeda akkuma maashaallah. Fakkaa ilkaanii waliin na cufamu didee. Naam akkasi jira. Yaa onaan bareednarra. sirraa bareedee jirtu matti beeku. Maashaallah. Faafaa jettee jirti so gabbaaneeti gaa magaalaa si agarsiifnee waan takka takka lallaaltee ol deebiti isiniin jaa. Bye bye guys. So guys, outfitiin keenya kana fakkaata. Qabbanaasi garuu waan wajjin jiru fin qabbanaa obba maalet akkanatti uffatnee deemna. So nu wajjin tura. Hi guys. Hi guys. Kunoo amma baanee deemu jira. Garuu rooba jira. Iddoo miti dilaasii miti qishaadha. Amataan dhufte jaartiin jira dhugeen jiru. Of course. Biyya oowwuu fixa kana. Amma seeruma wanni jechuu deemna. So amma siin deemneeti taa'anii deemna. Ammoo akka nu ta'uu fi nam tokko birachuu deemna sii galtee. Isii footoo feenillee. Footoo feenuu sa'aatii. Gurbaa hirriiba dhuguutu tokko. Please yoo dandeessan nurraa qabadda. Nuti dadhabannee bakka seenu dhabnee. Gurbaa hirriiba dhuguutu tokko jira. Isa bira deemnee isa fuunee dhufnaa. Isa fuunee deemna. Laanchi wajjin nyaanna. Magaalaas wajjin laallaa jechuudha yeroo jalqabaatii fi. Amma nama guddaa deemate duraan ilmoota eenyu ture duraan. Daa'ima keenya ofiis. Amma guddate garuu mi. Amma nu kaadde malee guddanna. Xiqqoo dura guddate. Xiqqoo dura. Kanaa addaan dura xiqqoo dura. Xiqqoo dura. Amma deenu dhiisu viidiyoota yoo arginu. Aga ammaatti garuu kan deemu jettu kun lakkoofsi jedhu. Wallaahi hedduu bareeddi. Jechuun wanni isa bareechu fooqiin hin jirtu. Fooqiin like mataa si uwwistu sun hin jirtu manni hedduun mana lafaati. So das jetti. Iddoo takka das jetti hanga ammas jaaladhee jira. So kamma booda sochi laalla nu wajjin tura isaan hin jinna. Bye guys, alhamdulillah. Yeah, thank you channel feetu be. Thank you channel feetu me. Isaamu kattii miti beebi yoo deemaa osoo hin taane. Henyeme. Nyeetuma dhiyaanneetu. Wallaahi. Sagantaa isaanii qopheessinee Sagantaa galateeffannaa qabannee isaniif dhufna yaa iddoo takka galatooma. Malee akkanatti miti. Okay, nu wajjin tura bye. Daf. Bani harraa beek. Beeka akkas godhuu jiru wallaahi. Akkamitti duuba teessee obseen sajjaabu jirti. Welcome Abdi. Thank you Jerry. Wallahi akkamitti. So babe, gantu kuni 17 Avenue South West jama. Ganda abdeen fan delivery irraa dalagan. Ibsuun faalleen. Faajii. Ibsuun dalagaa sa'aatii dalagaa boodat. No.
Asuma bakka dalagaa Oromoo irra guddaa asitti dalagatti. Asii? Delivery kan irraa dalagan magaalaa hedduun jirti. Keessattuu Habashaan Eertiraa fi Itoophiyaan asuma gootan jedhe. Jireenyi isaaniitu asumarraa jiraatan. Asum qaalii miti hiriyaa. Asin jiraatan isaan jireenyaan dalagaa fi deliveriidhaaf as jiraatan. So nuti illee as dhufneeti delivery dalagnaa jechuudha. Guyyaa tokkos dalagisi. Ayo wajji dalagnaa soo gaafa isaan beeksisa. Bartaanii dalagaa fi guyyaa tokko baay'ee dalaguu qabdi yookaan immoo guyyaan dalagaa hin deemu. Wajjuma tana booda dabbaramtoo dha ta'e obsuma fudhattee deemta. Gabbuutee hordora fuutii. Maal dhaabaa singilummaan tu mucaa kana ajjeeste yaa Oromooti yamee du'aa itti godhaate mucaa kana takka itti fuusisan natti saniin jedhe. Wayii fuudhu didee malee meeqatti finnee miidhee biyya kanattuu meeqatti finnee didee meeqatti finnee didee sittuu. Kaakka inni fedhu san hin arganne faa taare mucaan kun. Amanta fuudhaa siin. Tamaan si jira maaliif singilummaan si dhagaamtu re'aati. Maaliif qabuun fadhaa? Silaa jireenyi kun wallaa qixxaatee ni fuudha wallaahi laazim. Rabbi wal si haa qixxeessuti. Garuu waan takka. Kana bishaanillee kana bishaan anjabana buna qofatti hin beeka. Amma demmoo kun akkana bishaan fiduu eegalan. Beeb inuma injisii qas alla. Ara qas beebi lafa jisuu deemta. Wal finnaan naaf asitti. So ammaan tan bakki jirru irra sarchi godhadhu yaa bakka deemu deemtu jechuun sura barbaadu sura sarchi godhattu beeku. Achirratti yoo jiraate ni baasu. No akkasitti miti. Akkasuma. Akkasuma malee. Hai. No. Injiru akkam asitti argee dhufeeran. No. Karaa dhala bitamaa hadda godhachuun ayyatti himuudha. Injiru booda na ta'edha. Isin shiin alaan jiratti. Sora shiin as keessa jiranii ta'e tokko itti argee fideeni. Injiru. So khabraa deemu qabna gaa akkasitti jira akka shiini. Foto yoo jiru lameen. Ayyee. Mee itti asin jiru maal? Ronga addressiin dhufee. Yaa. Ronga addressiidhaan fidee ani sun kuma waliin fakkaatee bakka inni jiru Kiroosaar Moolidha. Kiroosaar Mool deemnee achi ilaalla because asin jiru. asin jiru. Ronga addressiin Sarchi goonee. Sorry for that. Sorry for that. Okay. Nyaatee qofeen eegina argate qalbiyyuu dhabamte. Akkasii miti. Akkasii miti. Sanuma. Qalbiin uummanni deebitee moo arguu eegalee waa daawwachuu eegalee. You listen? You don't judge. So akkasii achi deemna jechuudha. Nachiin tura. Apa? Bye. Dia boleh tu orang apa dia? Marat juga. Hai aku tu gamal lah siti search korata. Kuna mak Kiroosaar Mool janin. Hari mentah semua shunuk, okay? Yoo asillee ta'een garuu hansiin ijjeessa wallahi laata hanga amma bakka ishiin jiru osoo hin beeku. Mana zaman tu cempedu? Isi damale no. No. What? Berapa 3 rem? Saharwa. Hah? Balik sebab ni jual. Yes. Anjur mas guys. Baka ho baka brown naman siga pada ka.
Kakak ya abdeye. Saatnya tu saya jemu orang. Ni bareeda inni fudhu. Meeqa? Fudhu maalitti deemta? Gatii ilaalin itti waasitu akka fudhu cal jiidhu fudhu. Namni gisee dura Afrikaa dhufee maallaqa. $35 $35 isee bareedaadha. Tibbaaf $35. Namni gisee dura Afrikaa dhufee bara maallaqa shilingii dhohitaa amma deebistee. Wallahi dafeeti shilingii deebisalaan. Amma fudhattu tumani deemna? Maali isin jaa bakki istoori isin dhufteef temporariidhaaf ture yaani cufamee jira jarri deemee istaampiil qofaa dhufan duraan nuyi amma jarri kutee bakka dhufte dhabdee obseen bakka biraan hooyatte diddee. Koome aseen laalla gabbati isaanii laalla. Gatii maal laaltaati? Laazima. No asoo gatii laallu biyyaa seeniituma waan bitan san bitatanii baane. No. Obseen maallaqa irraa laalteefi. Pakenya kiyo wali pitkan. Nama raja tu tak kabita kena. Oi. Gara tu kau turte khawan barmu. Ya berat dem ta mamit. Guys, waan tu bitanne shingabane namni taddabe jira. Achitten halkan asitten guyyaane ribni Anu la fadde dinjira. Bakki tuni Walmart yaamti. Walmart ni be bakka irraa shopping gootu, bakka irraa raashina bitattu. Asitten mo. Bakka tane. Esan senan asi. Asi super story vi dem. Super story vi wanti mali asi super story vi. Costco rabitatta. Tawo gize yajjara. Gize Costco gun fe ne dandeenye adubte si bitatta jechuudha. Kun maal jaama? Shilingilan. Hommoon dhaqaadhaar biyyee. Maal jaama kuni maqaan isaa? Yaa Walmart. Go in. So asii waan barbaadu fudhattee baadaa jechuudha ammaan tana akkuma seenas as keessa huccuu bitachuu hin dhowwaadha okay? Maali? Huccuu qaalee miti as keessa bitachuu hin dhowwa. Doolaara 19 mantana. Walmart nu fattaati mana raashinaatti fattaati kun mana raashinaatti. Maantu bira huccuun har'a maarraa qaban beektaa waan akkasii sana hin gaadu. Biraandii minni hin intereso. Isin na sattarnaa maana irraa qaban guddoon uffatanii sattaran buusu. Galatoo. Artee kana booda ishii Walmart shammaddee jecha waan as malee bakka biraa agarsiisu beekan. As malee bakka biraa agarsiisu eegasii Walmart jaalatti. Jaaladhu ni beektaa bakki garuu yoo uffadheellee naafi badaa miti. Beekani uummata takka miti malee saana nyaatan maal hin binne waan bunatti danfisan maal waan hin bitaniif bituuf deemtee jechuudha ammaan tana. So saana irraa eegallare? Yaa wayyo. Ashaayidi waladdaa bunaaf shaayi. Kun buna gaama. Kamunaa diga. Kana mire? Kanaan miti battu waan akkana wayiiti. Ishi waan akkana wayii. Waan akkana wayii isi jirti. Waan akkana wayii. Burcuqqoo shaayii tokko akkam feete? Ana burcuqqoo shaayii qabin. Si beekaa ta'utti. Kan bitanni? Videoon sirra jirti hamaan dhiyeessuu jirtan. Shaayii neer. Nama laattana beeku. Guddattiidha. No, hin taatu tun his. Farshoo kun ka bishaanii fakkaatan bareedu. So guys, guyyaan keenya akkana fakkaataa ture. Akkam ture? Bareedaa ture mi? Bareedaa ture. Bakka barbaadu sanaa hin arganne, bati garuu bakka birootii fi waan feffedhu argadheetiin jira. Argadhe wallahi argadhe. Sananumaan fedhaa fi malee argadhe. So hedduu bareedaa ture. Kanaatan hedduu dasdetti. Inaafina kotta isanillee rabbi sanaa fiduuti. Kotta isanin jenna. Video keenya si goolabna.
فيديو براتي نانجا ولد تشانو في قالتومي يا بريدة دورسنة أنا بريدة نالي كنا بريدة دوني إننا كاميرا مانك يا وو guys فوتو قد فوجرتي كنا إيماجي يوغو تاني جاتشودا إدو تكا فوتو ببريدة تكا كأنا جرى شال لساني قد إسنا نا كاميرا مانك كينيا famous كينيا دايما كينيا أما نخادم ماله so akas ture bye guys